Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen arganya qulqulleettii dubaroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanan lafa jirtan maratti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kootii Waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Egaan guyyaa har'aa kana ergaa tokko isiniif dabarsuu dhufeetiin jira. Mata duree isaa irraa akkuma argitan jechaadha. Egaa hundumti keessan biyya alaas biyya keessaas kan jirtan ergaa kana sheer waliif godhaa. Obboloota keenya manadhaa garagaraatti rakkataniif sagalee ta'uu qabna jechaadha. Egaa waan ariifachiisaa waan ta'eef ergaa kana akka dabarsinuuf isiniin jedha. Egaa bakkuma jirtanitti arjummaaf dhiifamni Waaqa keenya, araarsummaan dubaroo Maariyaam, eegumsi ergamootaa, kadhannaan qulqulloota, jaalalli duuka butoota nu wajjin haa ta'u. Egaa bakkuma jirtanitti sagalee kana kan dhageessan marti keessan iyyuu waliif akka dabarsitan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha jechaadha. Hundumti keessan lafa jirtanitti olii dabarsa. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen arganya qulqulleettii dubroo Maariyaam namoonni Saawudii Jiddaa keessa jiraatanii egaa oduu gammachiisaadha. Warroota mana hidhaa keessa jiraataniif illee karaa kanaan akka gara biyya isaaniitti galanii haalli mijaa'aa jennee ni yaadna. Egaa infoormeeshiniin anaan dhaqqabe egaa waraqata kana akkuma argitanii maastaawoqiyaa jedha. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት ራ ቆንጽላ ኩንሌ ማል ከተም ቤኩ ዲፈምና ጎዳ egaa maal jedha በጅዳና አካባቢ ለምትኖሩ ሰነድ አልባ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት ፓስፖርት የሌላቸው ወገኖቻችን ዜግነት በማጣራት የጉዞ ሰነድ ወይም ፓስፖርት ማዘጋጀት የጀመረ በመሆኑ የካቲት 6 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ማመልከቻና ማንኛውንም ማንነታችሁን የሚገልጽ ማስረጃ ይዛችሁ እንድትቀርቡ እናሳውቃለን ጀራ ኩን ከነኒ በይ አካ ለኮብሰ ኢትዮጵያቲ ጋፋ ቡልቲ ሰዲ ጂያጃ ኩመለማፍ ቁዳፍሪ ሃንጋ ጋፋ ጃሃ ካሴቲ ወሮተ ፓስፖርቲን ቀብኔፍ ፓስፖርቲ ኮፔሱን ገረብየ ሳኒ ተከገለን ታሲሱፍ ጀቻዳ ከነኒ በይ ጀራ ከናፍ namoonni kana hin qabne hundumti keessan iyyuu adara isiniin jira. Warri hin qabnes naannoo sun Saawudii Jiddaadha namoota achi jiraatan jedhanii Jiddaan Saawudii keessa akka ta'e kan natti himame. Egaa yoon achi ta'uu baate warroonni bakka kana jirtan egaa Jidda bakka jedhan kana warroonni jirtan warroonni paaspoortiin qabaannee bakka garagaraatti dhokattanii siqiqqidhaan jiraattan daftanii akka galmooftan deemtanii imbaasii Itoophiyaatti akka galmooftaniidha jechaadha. Kun ergaan inni darbe. Kanaaf haala kanaan gara biyya keessanitti deebi'uu ni dandeessu waan ta'eef dursitanii wantoota isin barbaachisu akka qopheeffattan kana malee eenyummaa keessan kan ibsu waraqata garagaraa qabattanii akka deemtan jechaadha. Bakka kana kanaaf ergaa kana kanan siniif dabarsuu barbaade. Kanaaf waliif daddabarsaa ergaa kana bakka jirtanitti sheer akka waliif gootan isiniin jedha. Egaan namni kan nama gargaaru karaa hedduudhaan jechaadha. Qarshii qabuun nama gargaara, humna qabuun nama gargaara, beekumsa qabuun nama gargaara jechaadha. Kanaaf iyyuu maatii Kiristoos ani kunoo anan dhagahee isiniif dabarseera. Isin immoo namni waanuma qabuun nama gargaara waan ta'eef sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa. Kun akkas jedhameera jedhaati. Amma fakkeenyaaf kan yuutuubiin afaan Oromootiin hojjetaman keessaa muraasni dabarsuu danda'a. Garuu namoonni afaan Oromoo hin dhageenye wanti kun isaanii galuu dhiisuu danda'a. Maarifa kan hin dubbisne jechaadha. Egaa barreeffamni isaa kun akka qopheeffattanidha. Ani hiikee isinitti meera waan ta'eef jechaadha. Afaan Amaariffaatiin sirriitti darbaa jira waan ta'eef warroonni afaan Amaariffaan dhageenyes afaan Amaariffaan dubbisnes immoo barreeffamni kun kan jedhu gaafa bultii 6 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechaadha. Gaafa bultii 6 kaasee ji'a 6ffaa kana jechaadha. Eenyummaa keessan kan ibsu waraqaa garagaraa yoo qabaattan illee isa fudhattanii qoonsilaa ጽሕፈት ቤት biiroo isaanii kana irratti deemtanii akka galmooftan. Kana malee immoo warroonni hin qabnes galmooftanii paaspoortiin akkasii qophaa'ee warroonni gara biyyaatti galtan akka galtaniif waan ta'eef kana irratti akka hirmaattanidha jechaadha maatiiwwan Waaqayyoo.
egaan Sambiin TV'n informationii kana keessattuu namoota biyya hambaatti rakkachaa jiran kanaaf haala kanaan sagalee ta'aa jira, haala kanaan dabarsaa jira waan ta'eef hundumti keessan iyyuu egaa sinirraa kan eegamu warroonni biyya garaagaraa jiraattan immoo Dubaay, Beirut, Kuwait, Ameerikaas haa ta'u, Jaarmanis haa ta'u, biyya garaagaraa jirtan immoo warroonni kana ilaaltan Kuwait, Joordaan biyya garaagaraa kan jirtan obboloonni keenya immoo egaa bakka gaarii yoo jiraattan illee jechaadha isinii informationii quubsaa yookaan immoo paaspoortii viizaa isaan jedhaman kana warroonni qopheeffattanii qabaattanii jiraattan immoo obboloonni keenya egaa warroota hin qabne kanaaf warroota dhiphatan kanaaf guruppii keessatti jechaadha guruppii waatsaappii telegiraamii karaa feesbuukiitiin warroonni yuutuubii qabdan immoo yuutuubii keessan irraan sheer gochuudhaan obboloota keenya kana biraan gahaan siniin jedha. Egaa kana malee immoo yoo isin laayikii gootan yuutuubiin immoo waan kun jaalatameera jedhee waan beekuuf isa jaalatame kana immoo namni hundi akka laaluuf waan jaalatamaa waan filatamaadha jedhee waan laaluuf nama baay'ee bira akka ga'u taasisa waan ta'eef hundumti keessan immoo egaa laayikii itti bu'uus hin dhiisinaan siniin jedha maqaa Waaqayyootiin. Kanaafiyyuu maatiiwwan Kiristoos hundumti keessan gaa sheer waliif gochuun akka waliif dabarsitanii obboloota keenyaaf sagalee taanuun isiniin jedha jechaadha. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo walumaa galatti gaa ergaan kun hunda biraan akka gahu kanaan ani barbaadu hundumti keessanuu ni barbaadu argaa jirtu daa'imni xinnoon ilaala akka cittoon waan garagaraan itti baheeti jechaadha. Kanaafiyyuu baay'ee achi keessatti dhukkubsatanii mana hidhaa Saawudii keessatti baay'ee dhiphatanii rakkachaa kan jiran bakka fuulli isaanii irratti babbadee bakka alaarjikii garagaraatiin daa'imni araasiin alaarjikii garagaraatiin dhaamtee jaarsi guddaan namni guddaan of wallaalanii achi keessatti irratti du'aa jiru namoonni hedduun miidhamaa jiru kana laalee garaan callisu maalidha. Kanaafiyyuu adaraa kunoo sagaleen bakka garaagaraatii bakka manoota hidhaa Saawudii jiran kana karaa tiiktookii karaa garaagaraatii namni hundiyyuu sagalee tatta'aa ture. Egaa amma sagalee ta'uu keenya dhiisnu karaa kanaan kunoo gaa Waaqayyo jedhee haala kanarrayyuu gahee danda'eera. Ammas immoo ganaa sagalee ta'uu qabna jechaadha. Achi keessatti kan rakkachaa jiran namoota hedduu jira isaanis illee akka achi keessaa bahaniif sagalee ta'uu qabna jechaadha. Dhugaan siniin jedha viidiyoon achi keessa jiru viidiyoon nuti ilaalaa jirru waan baay'eedha bakka kan isin ajaa'ibu viidiyoon achi keessaa bahee buhaarra bakka jaarsoliin dadhabanii fuulli isaanii lafee isaaniitti hafanii bakka lafee isaanii qofaan mul'ata. Daa'imoonni xixinnoon rakkatanii dhukkubsatanii achi keessatti qaamni isaanii hundi raammahee cittoo ta'e kanaafiyyuu achi keessatti baay'ee rakkachaa waan jiraniif hundumti keessan adaraan siniin jedha. Egaa sagalee waliif ta'uu qabna. Kanaafidha jechaadha. Ani kanan iyyuu isinis immoo akkuma kana iyyaa hubadhaa laala akkuma suura kanarraa argaa jirtanii kun mana hidhaa Saawudii keessatti daa'ima xinnoo kana dabalatee jechaadha. Kanaaf achi keessatti haala kanaan rakkachaa dhiphachaa kan jiranii kanaaf walii dhaabbachuu qabna. Viidiyoon kaleessa galgala gadhiifame irrattis waa'ee harmee keenyaa tokko irrattis egaa hundumti keessan bukkee dhaabbadhaa. Gargaaraan siniin jedha. Achuma irratti bilbilli isaanii barreeffameera akkaawuntiin barreeffameera bilbila isaaniitiin illee isaaniin dubbistanii sinamaaru jechuu ni dandeessu jechaadha. Bilbilli isaanii achirratti barreeffamee waan jiruuf isaaniinis bilbila biyya alaa suniin jechaadhaan biyya keessaa osoo hin taane bilbila biyya alaatiin jechaadha. Kanaafiyyuu isaaniinis illee dubbisuu ni dandeessu. Waaqayyo isin faana haa ta'u, Waaqayyo isin haa kaasu, biyya keessanitti nagaan sana galchuu jechuun ni dandeessu jechaadha. Kanaafiyyuu gaa nuti immoo biyya ormaa yeroo jiraannu boruunis waan nu quunnamu hin beeknu. Bakki nuti itti hojjechaa jirru kun namoonni nuti biraa hojjechaa jirru kun amalli isaanii badaa ta'e waan hin taane ta'e guyyaa boruu nutis illee rakkina guddaa tokkorra bu'uu dandeenya waan ta'eef ani bakka gaariin jira anaanumtu nan mudatu rakkinni nan argu jechuu osoo hin taane sagalee waliif ta'udha jechaadha. Gaarii akka argannuuf waan gaarii hojjechuu qabna jechaadha. Waan tolu tokkotu irra bu'uuf waan namatti tolu waan Waaqayyo jaalatu hojjechuu taasisuu qabnaadha waan ta'eef wanti isaa. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu adaraan siniin jedha. Sagalee waliif ta'a, sheer godhaa, laayik godhaa. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa Waaqayyo uummata keenya nagaan gara biyya isaatti haa galchu. Ameen.